Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenya qabxaatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkamsa akkana geessanii an obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabskraayib laayik gochuudhaan maamila keenyatti dabalama kan maamila koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa obboleewwan kiyyaa namoonni baay'een keessan jechuudha yeroo baay'ee jechuudha gaafii wal fakkaataadha kan na gaafattanii tarii immoo jechuudha namoonni immoo akka haaraatti reefu dhuftanii tooniyyuu tarii gaafii san na gaafattan jiraachuu dandeessanii duuba deebitanii walumaa galatti wantoota na gaafattan irraa maal akkan dubbadhe argachuus hin dandeessanii akkasumas immoo ammallee waan tokko tokko irraa isinii dubbadhaan rakkoo tokko hin qabu namoonni baay'een mana hin bitte moo akkasumas immoo hin kireessite moo gaafiiwwan akkasiifaa warra nama gaafattantu jira. Sana duratti deebii bira dhaquudhaan duratti maalin isiniin jechuu barbaadaan obboleewwan kiyya jechuudha. Ani yeroo baay'ee illee isiniin jedhaatii ture. Maaliif yeroo baay'ee nuti maal gochuudha kaayyoon keenya dirqama mana xumurree kaanee meeshaa itti guunnee achii kaanee hojii banachuuf yaallaa jechuudha. Ijoollee baay'een akkasitti jechuudha. Kan yeroo baay'ee umurii keenya meeqatama deddeebineetiin gola namaatitti fixaa jirru jechuudha. Kanaaf ani gabaabumatti maal isiniin jechuu barbaadee tananii bakka gizee tokko dogoggortan lammaffaa sirreeffadha. Kan sirreessite sunis maalidha? Mana sirreessinaa qofa akkasuma mana ijaarraa qofa irratti hin xiyyeeffatinaa. Hojiin hojjedhee akkasumas ani boru maalinan jijjiiramuu danda'a? Akkasumas hojiin ani biizinasa akkamii jalqabee tanaan boru jijjiirama guddaarra ga'uu danda'a. Mana barbaade sanas akkamittiin hojjedhee tooniyyuu mana akkamiyyuu sirreeffachuu nan danda'a jettanii yoo yaaddan garuu jechuudha dhugaan isiniin jira wantoota hedduu irra ga'uu dandeessanii walumaa galatti mucayyoo wayii maallaan jette obboleettiin keenya koomentii ishee tarii baasuus nan danda'a rakkoon qabu maal jettee magaalaa xixiqqaa irratti iddoo lama lafa biteen qaba lafa duwwaa. Garuu garaan koo lama ta'e isaa lamaan saayyuu gurguree ka'ee finfinneedhaan mana bitachuu naa wayyamoo. Lafti suni son irratti ijaaree jireenya footee malee hojiif naaf hin ta'u jettee sijammar bara kana keessa jechuudhaan walumaa galattan isinitti himaa hojiis bakka itti hojjettan kan keessa jiraattanis ta'ee tooni mangada irratti yookaas immoo bakka hojiif mijatutti ijaarrana jechuun soba maaliif siniif hin mijatu akkasitti. Dirqama mana jireenyaa tokko yoo qabaattanii iddoo hojii immoo kireessitanii hojjechuun keessaan dirqama jechuudha. Akkasumas immoo hojiin sin hojjettan suni murtaa'aa ta'uu qaba. Maaliif jalqabuma keessatti abjuu keessatti maal akka abjootaa turtan boru maalan hojjedha jettanii itti yaadaa turtan yoo ta'e sana hojjechuudhaaf salphumatti wanti hojjettan isiniin dhibu hojjechuu dandeessan jechuudha. Ani garuu irra caalatti wanti isiniin jedhu ani maalidha bakka ijoollee baay'een kana dura magaalaa xixiqqaarratti mana lafa duwwaa bittanii haga yoona qabda yoo ta'e dhugaan isiniin jedha isa sana isinii wayya. Maaliif ani amma isa isinii wayya isiniin jechuun baga irratti hin ijaarin isiniin jechuu barbaade tanani. Maaliif ani kanan bara 2013 qabee aga 14tti aga 15 maaliif turtii waggaa 4 maalirra akkan ture isinitti meera kanama dura irraa isiniif dubbadheera lammata irraan dubbadhu jechuudha. Bakka turtii waggaa 4 ani biyya gola arabaa keessatti fixee achuma irratti dhume jechuudha. Haa ta'u malee garuu har'a dhaqee mana san keessa jiraachaa hin jirusi jiraachuuf illee naaf hin mijanne. Tokkoffaa maaliif isiniin jechuu barbaade tananii tarii gaafa mana sana ijaaraa jirtanii kaayyoon keessan kan biraa ta'uu danda'a. Kaayyoon keessan kan biraa isiniin jedhu yeroo sanatti walitti dhufeenya nama tokkoon osoo hin uumin akkasumas immoo osoo gaa'ila hin dhaabin mana sana ijaaruu dandeessanii takka turtanii kaatanii immoo namni sin gaa'ila wajjin dhaabdan suni jireenyaan biyya keessan ta'uu dhiisuu danda'a dhalootanis achi ta'uu dhiisuu danda'a. Dirqama kootutii lafa nani dhaladhe iddoo dhaloota kootii biyya koorra wajjin jiraanna jettanii hin beeku garuu namni kamiyyuu animee dubbii kana itti yaadatii sirriitti bal'isaatii yaada. Maaliif ijoolleen dhiiraa kamiyyuu jechuudha shamarrantu lafa isaan jiraatan yookaan dhiira iddoo jireenya isaa sana dhaqa malee dhiirri hin beeku biyya isaatirraa ka'ee iddoo dubartiin dhalatti yookaan immoo mucayyoo sanaaf jedhee dhaqee biyya sanarra jiraata jechuun isinittis immoo deebi'ee wantichi gaafii isinitti ta'a mee waan kana namoonni waan akka kana yaada akkanaa keessa jirtanii bal'isaati yaada. Sirriitti jechuudha. Kanaaf yeroo sana wanti nan isiniif kaasee yeroo sana noormaalii jiraachuu dandeessanii erga immoo gaa'ilatti galtanii immoo inni yaada isaatiin wayi magaalaa isaatirras haa ta'u wayis immoo iddoo hojii isaas haa ta'u as jiraanna isiniin jechuu danda'a. Isin immoo maal taatan gidduutti amma jechuudha nama walakkaa rafee wayyaan hanqate akkas taatu jechuudha. Kanaaf
baasii guddaa isin gaafata. Magaalaa xixiqqaa irratti mana ijaaruun eenyumtuu beekamaadha. Baasii salphaadhaan inni ijaaramu. Garuu immoo xumurtanii kaatanii gaafa keessa jiraachuu dhiistanii amma kanatti cufamee taa'u kun akka koo kanatti jechuudha baay'ee tokko isin gaddisiisa. Maaliif ani sa'aatii kanatti kireessuudhaafis maallaqa badaa akkas namni magaalaa Gabra Gurraachaa yookaan kuyyuu irratti hin beektanii akka naannawaawwan kaanii biriinsaa fagoo miti. Kanaaf mee akkasitti bal'isaa yaadaa dura jechuudha. Magaalaa xixiqqaa irratti lafa bittan sana irratti dhaxxanii ijaaruudhaan duratti jireenyi koo boru maal ta'a kophaan jiramoo namni nan wajjin jiraataa jiru yaada kana hoo qoodeef ishinaa jedhaa. Dhaqee mana san keessa jiraachuudhaaf jedhaatii bal'isaa yaadaa. Kana yeroon isiniin jedhaanii dhiiraaf jenneetii kaayyoo keenya gannaayii jechuun keessan nafu ijoollee baay'een hin jettan gaafii akkasii jechuudha. Namni mootuyyuu eenyumtuyyuu hin beeku jedheeraanis akka keessan kana kophaan jiraadha jedhee itti yaadeera. Garuu ilmi namaa hin beeku kophaa jiraatamaan dubartii kamiifiyyuu jechuudha. Mootu jaalallis immoo bara kana keessa jaalalli dhugaa hin jira. Namoonni baay'ee gaafii akkasiiti kan gaafannu yeroo baay'ee onlaayinii kanarratti jechuudha. Kan Waaqayyo eebbise hin jira. Dhugaan isiniin jedha. Maaliif Waaqayyo eebbiseera taanaan dhugumatti lapheessaa qulqulluudhaan inni rabbitti tokkotti amana taananii lafa kamiyyuu ammamiyyuu walirraa fagaadhaa. Waggaa dheeraa hagamiis fagaadhaa. Waan kanarratti jalqabumayyuu seenaa kutaa tokko lama jedhee isiniif dubbadheen jira. Kutaa meeqarratti akka dhaabee yaadadhu achii ka'ee ittiin isiniif ufa isiniin jedheen ture. Tarii guyyaa Waaqayyo jedhee adeemsa keessatti isiniif ufuu hin danda'a seenaa sana jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti gaafa mana sana ijaaruudhaaf kaatanii jireenyi keessan eessa akka ta'e murteessaa ta'uu qaba. Eessa akka jiraachuuf kaatan jechuudha. Osoo hin ijaarin mana sana irratti hin jalqabin lafa duwwaa bittaniitti waan kana karoorsaa jirtan yoo ta'e dura jireenya keessan murteessaa birrii keessan irratti baasuudhaan duratti jechuudha. Warri immoo amma yoonaan lafa duwwaa osoo hin ijaarin qabdan jechuudha. Akka kootti lafti sun sa'aatii kanatti tarii amma xiqqoo waa'ee lafa bittaaf gurgurtaa hin beeku amma sana badaa jechuudhaani odeeffannoo isaa sirriitti kana dura sirriitti deddeebi'ee gaafadheera. Sa'aatii kana bittaaf gurgurtaan hin jiru jedha namni jechuudha. Kanaaf lafa sana gurgurtanii tooniyyuu mana jireenyaa dhugaan isiniin jedha dadhabbii achirratti baasitan sana hin beekani. Sa'aatii kanatti immoo isinitti meen ture kana duras mana fakkeenyaaf mana lafarra barbaadan taanaan lafarraa yookaas immoo mana noormaalii bituu barbaadan taanaan magaalaa guddaa kanarra qarqaratti baatanii hin dhabdan seera qabeessanii jechuudha. Garuu mootu kunoo akkan jalqaba isiniin jedhe koondoomineemii kan kana mootu jechuudha. Maallaqa guddaayyuu miti sa'aatii kanatti jechuudha. Keessattuu sa'aatiin ani dhufaa jiru sanarra baay'ee tokko xiqqoo ishee gadi bu'aa ture. Sa'aatii qaban immoo sa'aatii itti gadi bu'u sa'aatii itti ol ba'u jechuudha. Kanaaf mana bituu fi dirqama ijaaruudhaaf hin dirqaminaa isiniin jechuu barbaada. Dura hojii maaliif hojiitu dursa? Maaliif hojiin sun boruu lafa guddaadha isin ga'uu danda'a. Mana isin yaaddasan biraanis isin ga'uu danda'a. Maaliif odoon ani dhugaan isin jedha. Dadhabbii kan koo kan kana dura kan waggaa 4 sana hojiirra oolcheera ta'eerra jechuudha. Salphumatti mana kana waan barbaade walitti fidee bituu nan danda'a jechuudha. Garuu sa'aatii kana lafa sana mana irra jiru sana gurguree fidee tooni asii bituudhaaf gatiisaa waliin madaalullee hin danda'amullee jechuudha. Kanaafuu obboleewwan kiyya walumaa galatti warri mucayyoon sun amma maal jettee garaatu lamana ta'ee jette irratti ni ijaarre lafa duwwaa qabda waan ta'eef ammallee biyya namaa jirta waan ta'eef sii danda'ameera taanaan ganaa takka jettee lafa sana irratti ijaarurra walitti qabi gurguriiti birrii of harkaa qabdutti dabaladhuuti mana zanaa jedhee bitadhu kana deebinan isii deebisu dhugaan isin hin jedha takka jettanii ijaaruuni gana ammallee turtii biyaansi waggaa 4 turuu dandeessa 6 turuu dandeessa biyya namaa sana caalaa si gaafata ammallee achi turuu jechuudha. Kanaaf walitti fiddee immoo namni asii akka keetti siif dhaabbatee lafa sana sii gurguree toonii walitti dabalee birrii sana walirra sii oolchu jiraatennaan mana ijaaramaa bitachuun irra isiniif salphata. Gana ijaarsisuu irra ijaaramaa bitachuu irra isiniif salphata. Dadhabbii tokko kan hin qabne jechuudha. Laaltanii namarraan mana tsadaa jedhee ijaarame argachuu dandeessan. Isin jechuu barbaada deebiin mucayyoo kanaan wal fakkaataan ni jira. Gabaabumatti isiniif deebi'ee jedheetiin yaada jechuudha. Kanaaf meeshaa manaas jechaa turtanii tarii rakkoon qabu adeemsa keessa isiniif hima. Meeshaa manaa kana duras irraa isiniif dubbadheeraan jechuudha. Maaliif akka namaatti akka beloo istanii akka keessanitti jiraattan dandeettii keessanii waan qabdan birrii 100 takkaanuu jechuudha. Waa barbaadan guuttachuu dandeessan. Akka abaluutti osoo hin taane akka keessanitti. Garuu immoo akka fakkeenya namaatti deemtan taanaan 100 miti 500 meeshaa manaa isin hin ga'u. Sa'aatii ammaa kanatti waan isin sobuun qabu jechuudha. Maaliif maashinni ani achi fidee dhufe asitti har'a wal bukkee qabee ilaalu jechuudha. Dhugaan isin hin jedha waluun argu iyyuu jechuudha. Wantoonni meeshaa mana keessaa
achii fidee dhufee asii bituuf gaafa dhufu osoon isinii birrii akkasii isiniin jedhellee nan amantanii fagoo waliyyuu argu jechuudha. Isiniif danda'ama taanaan immoo ijoolleen tokko keessan gola namaa keessa jirtanii meeshaa manaa meeshaa tokko jechuudha. Wantoota gurguddaa akka soofaa minaaminii osoo hin taane meeshaa mana keessa jechuudha. Qusaqusa mana keessaa kan isin fayyadu dhumarra osoo kaargoo godhattanii dhuftanii hedduu natti tola. Dhugaan isiniin jedha. Meeshaan achiitii fi asii waliin argu. Namni meeshaan biyya alaa jiru asillee guutee isiniin jedhu. Garuu distii takkittiidha. Kan isaan birrii 5,000 isinitti himan. Takkittii jechuudha. Distii takkittii garuu nuyi achitti birrii 5,000 asii suni walirratti abbaa 5 kan dhufee achitti bitachuu dandeessan jechuudha. Asitti garuu dhuftanii firee takkittii isheetti ittiin bittan. Kanaaf waliyyuu argu isiniin jechuu barbaada obboleewwan kiyyaa ammas taanan kan kanaan adda ta'e gaafii kanaan adda ta'e na gaafadha. Kuni walumaa galatti gaafii wal fakkaataadha kan isin na gaafataa turtan isiniin jechuu barbaadee tananii anillee ammaaf ariifataan isinitti haasa'aa jira. Karaa deemuuf waan an jiruufu jechuudha. Kana booda guyyaatti yeroo kamittiyyuu ayyama rabbiitiin kanan viidiyoo yeroo hunda isiniif hojjedhu ta'a. Wantoota na gaafatan kan ammoo mana ammoo akkasuma warri barbaadan hin jirtan taanan jechuudha. Bitachuudhaaf dhugumatti amanamaadhaan kondominiyeemii bitachuu barbaadan taanaan dhugaan isin jedhaa namoota seeran mana mirxii ta'e barbaadanii isiniif arguu danda'an isaaniin wal isin qunnamsiisuu danda'a jechuudha. Alagaa osoo hin taane nama kan koo yookaas immoo nama anaaf sirritti jechuudha naaf dadhabaa turanii namoota akkasii isiniif gaafachuu nan danda'a amanamummaadhaan warri bituu barbaadan jechuudha. Kanaaf ammaaf viidiyoon koos dheerataa jira. Viidiyoo itti aanutti wanti hafe jira yoo jettanii isiniifan dubbadha rakkoon qabu. Koomentii ammallee yaada keessan koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha. Nagaan naaf tura. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Turtii gaarii.